bagaan gaafas miila qullaadhaan deeme bagaan gaafas qoraan itti gurgure bagaan itti lafee ji'aadhaa fi abbaalleen irraa gammadi rabbi sinaa godhu amiin nama hin qofaa ta'uu miti kan namni hundinuu isaan kun baga nu dura baratan baga nu baratan baga nu duubaan baratan nama gartee isaan barataa namni kas rabbi sinaa godhu amiin gartee barataata fakkeenya dhala fuula duraat isaan duuba jirtuufis fakkeenya ta'ee warra akka keenyaa kana kan isin dura jiru kan duuba gallaan illee nutillee bakka ga'uu barbaannu osoo hin geenye namni ichi gaditti barrabbiin carraadha waayyuun waan ta'eef namni afuni jira baga isaan kun jiraatanii warra jaanii rabbi sinaa godhu amiin warra duuba gaa reefu as keessaa kaasanii jiranii haadhaa fi abbaa ifiillee hangafa obboleessa ifiillee akkuma haadha abbaadhaa sanii eessattiin irra jedhee jee dhiifama warra gaafatsanis rabbi sinaa godhu amiin duuba kan akkatan sanillee warra akami baranna isaan dhayna jeetti rakkatuu miti gaafuma qabxii isinii fidu saniihu carraa keessanillee akka taatan sanillee akka isin gammachiisan warra rabbii walii fideefsan rabbi sinaa godhu amiin dhiiroo yoo qabxiin guddootu na dhufte bara dheeraa kana riskiita miinii baradhaa jee warra rakkatulleedhaa miti warra niyaa hundaa'u bakka yaaddan hunda bakkoota akka tarraantana rabbiin isinii ta'eefsan rabbi sinaa amiin nuti wallaala keenyaan jennaami isaatu beekumsa isaatiin godha akkasii warra beekumsa isaa saniin inni godheefsan rabbi sinaa godhu amiin anan galumaan isiniin jechuu barbaada baay'ee galatoomaadha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam.